Itoophiyaan adoolessa 2016 eegalee imaammata fooyya'insa dinagdee gooroo erga hojiirra oolchiteeti bu'aaleen damee hedduu argamanii jiru. Imaammata fooyya'insa dinagdee gooroo hunda galeessa hojiirra oole keessaatii tokko sharafa alaa baankii biyyoolessaa irratti fooyya'insa taasifame yommuu ta'u, kanaanis sharafni alaa gabaa irratti kan hundaa'e akka ta'u taasifamuun abbootiin qabeenyaa daldala alergii irratti bobba'an fayyadamoo tahaa jiraachuu dubbatanii jiru. Daldaltoonni oomishaalee akka bunaa, salliixa, midhaan dibataa, kuduraa fi muduraalee adda addaa gabaa biyya alaatiif dhiyeessanii imaammanni fooyya'insa dinagdee gooroo hunda galeessi kuni bu'a qabeessa akka ta'anii fi haalaan kan isaan gargaare ta'uu ibsanii jiru. Walitti qabaan boordii waldaa oomishtootaa fi alergii foonii Itoophiyaa obbo Kaliif Hussein tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti fooyya'insi dinagdee gooroo biyyattiitti taasifame keessumaa addatti oomishtootaa fi alergitoota fooniitii fi carraa guddaa fidee kan dhufe ta'uu dubbatanii jiru. Keessattuu jedhan obbo Kaliif sharafa alaatii wal qabatee hojmaatota duraanii hojii isaanii danqaa turan furuu keessatti fooyya'insi kuni shoora olaanaa gumaachuus ibsanii jiru. Fooyya'insa kanaanii raawwiin daldala alaa sadarkaa olaanaatti guddachuu himanii ergasii galiin waldichaa dhibbeentaa 67 guddachuu fi ji'oottan 3 darban keessatti oomisha foonii meetirik toonii 5,000 gabaa biyya alaatii fi erguun galii doolaara miiliyoona 27 ol argachuu ifoomsanii jiru. የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ በተለይ ከውጭ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ fooyya'insi dinagdee taasifame keessattuu sharafa alaa fi dameelee biroon wal qabatee jijjiirama guddaa fideera. Keessattuu kanneen akka keenyaa damee alergii fi oomisha foon irratti bobba'eef carraa guddaa fideera. Rakkoon keenya inni ijoon sharafa alaa wal qabatee ture furamuunsaa bu'aan isaas akkasuma dafee mul'ateera. Kun ammoo raawwii alergii irratti jijjiirama milkaa'aa fi bu'aa qabatamaa fideera. Gama biraatiin daayirektarri olaanaan waldaa oomishtootaa fi ergitoota abaaboo fi kuduraa Itoophiyaa obbo Teediroos Zawudiin fooyya'insi dinagdee gooroo taasifame kuni damicha sadarkaa olaanaan dadammaqsuu eeranii ergasii dureeyyiin misooma abaaboo fi oomisha isaa gabaa alaatiif dhiyeessuu irratti bobba'anii damicha caalatti babal'isuudhaa fi carraa kan argatan ta'uu addeessanii jiru. Keessumattuu jedhan obbo Teediroos fooyya'insi taasifame kuni industirii oomisha abaaboo wal qabatee hojmaata danqaa ture jijjiiruu keessatti shoora olaanaa gumaachuus ibsanii jiru. ፖሊሲ ለውጦችም ተካሂደዋል። እንግዲህ እነዚህ በአጠቃላይ jijjiiramni imaammataa taasifame kun dameen daldalaa alergii akka guddatu fi babal'atu taasiseera. Tarkaanfiin fudhatamee fi imaammata haaraa kanaanis industirichaaf qabxiileen haalaan barbaachisoo ta'an ammachiifamaniiru. Kanaafis abbootiin qabeenyaa hedduun kan dura caalaa babal'isanii hojjechuudhaaf fedhii agarsiisaniiru. Fooyya'insi kun hojmaataan utubamee sirriitti lafa qabannaan industirii oomisha abaabootiin sadarkaa idila addunyaatti dorgomaa ta'uu ni dandeenya. Fooyya'insi dinagdee gooroo biyyattiin taasifte oomishaalee gabaa biyya alaa keessatti dorgomaa ta'an gabaaf akka dhiyeessaniif isaan gargaaruu kan himan obbo Teodiroos tarkaanfiin fudhatame kun industirichi caalatti akka guddatuu fi hedduu kan isaan gargaaru ta'uu seeranii jiru. ጥያቄ የነበረው ኤክስፖርት ኢንዱስትሪው ተፎካካሪ እንዲሆን duraan gaaffiin ture dameen alergii dorgomaa akka ta'uuf sharafa alaa irratti qaawwaa ture. Fooyya'insi kun sirnaan deebii laateera. Kunis dhaabbilee alergii irratti bobba'an caalaatti kan jajjabeessuudha. Miseensonni waldaa keenyaas gaaffii duraan gama kanaan qabaniif deebii argataniiru. Imaammanni fooyya'insa dinagdee gooroo hunda galeessii hojiirra oole kun daldalli alergii karaa itti fufiinsa qabuun akka guddatu taasisuu ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo Dr. Kaasaawun Goofee dhaabbilee itti waamamtoota waliin ta'uudhaan gabaasa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara 2018 ministeericha yeroo gamaagamanitti dubbatanii turan. Gamaagama gabaasa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa ministeericha bara 2018 kanaanis Itoophiyaan daldala alergii irratti galii doolaara biiliyoona 2.48 argachuus ibsanii jiru.